dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa oduun wixata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa irraa humna maddisiisuu jalqabuu ishee dilbata kaleessaa kan beeksifte yoo ta'u sirna eebbaa kana irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka dubbatanitti biyyattiin humna yookaan enerjii qulqulluu fi haaressuun danda'amu biyyootii ollaa ishee kan Afrikaa Masrii fi Sudaaniin dabalatee karaa isaanis Awurooppaa tajaajiluuf walta'iinsa addunyaa jajjabeessuu irratti xiyyeeffattee jirti jedhan. Walta'iinsa kutaa kan ilaaleen ennaa dubbatan Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa hojii misoomaa kabiroof kan hin gargaaramne ta'uu agarsiiftee jirti ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy kunis bishaan kun guutee dhangala'uun hawaasaa fi biyyootii isaan gargaaraman akka hin miineef jedhan. Hidhi laga Abbayyaa ijaarame kun lafarraa hojjaansaa meetira 155 ta'e kun yeroo hojiinsaa xumuramutti ardii Afrikaa keessatti guddicha ta'uuf jira. Tarbaayinii qabu 13 keessaa tokko dilbata kaleessaa hojiisaa ka jalqabe yoo ta'u elektiriikii meegaawaatii 375 kan maddisiisu ta'uu hojii gaggeessaan sadarkaa olaanaa kan hidha sanaa injiinar Kifilee Horoo oduu gabaastota iddoo sanatti argamaniif ibsanii jiru. Tarbaayiniin lammaffaan baatilee xiqqoo keessatti hojii yeroo jalqabu humni amma maddisiisaa jiru kun dachaan akka dabalu ibsameera. Ijaarsi piroojeektii doolaara biliyoona 5 baasisu kun bara 2021 kan jalqabame yoo ta'u innaa hojii isaa guutummaatti xumuru immoo humna elektiriikaa meegaawaatii 6,500 maddisiisuuf jira. Hanqinni bishaanii na mudataa yaaddoo jedhu ka qabdu Masriin ijaarsa hidha kanaa mormitee turte. Kan duraan ijaarsa hidha kanaaf deeggarsa kennaa turte Sudaan boodarra Masrii cina dhaabbachuun lameenuu dhimmi kun nagaaf tasgabii kutaa sanaaf sodaa akka ta'e gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti iyyachuun isaanii ni yaadatama. Marii guutuu biyyaa hunda hirmaachise akka gaggeessuuf koomishinni labsiin hundeeffame ka tajaajilan koomishinaroota 11 manni maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa har'a raggaasisee jira. Akkuma kanaan Piroofeesar Masfin Araayaa walitti qabaa Aadde Hiruut Gabrasillaasee immoo ittaantuu walitti qabduu koomishinichaa ta'uun filataman. Warri filataman 11 kun kaadhimamtoota koomishinaa ta'uudhaan tajaajiluuf namoota dhiyaatan 632 keessaa ka filataman yoo ta'u manni maree muudama isaanii kan caalmaa sagalee fi kanneen sagalee hin kennin 5 raggaasisee jira. Deemsa filannoo kana laalchisee miseensota mana mareef kan ibsan afyaa'iin mana maree obbo Taaggasa Caafoo abbootiin amantii hawaasni siviikii hoogganoonni paartiilee siyaasaa morkitootaaf maanguddoonni biyyattii keessatti hirmaachuu isaanii ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Afaar keessa ka jiru mooraa baqattootaa Baraallee irraa baqattoota Eertiraa dheessaniif dahannaa yeroo qopheessuuf karoora ka qabu ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaaf kanneen deebi'anii beeksisee jira. Kunis kanneen haleellaa irra deddeebi'ee gaggeeffame dheessaniif yoo ta'u Samaraarraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 40 irratti kan ijaaramuuf jiru ta'uu jaarmayichi ibsee jira. Mooraa Baraalee irratti dhiheenya kana haleellaa meeshaalee gurguddoof boombii TPLF gaggeesse jedhameen yoo xiqqaate baqattoonni 6 ajjeefamaniiru. TPLF gamasaan humnootiin hidhannoo meeshaalee gurguddaa qaban kan maqaa humnootii Afaar kan galaana diimaa ofiin jedhan Tigraayitti ce'uudhaan achi keessatti irra deddeebi'uun haleellaa gaggeessu jechuun himate. Paartiilee morkitootaa kanneen Afaar keessaa immoo rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessaa fi haleellaa TPLF akkasumas loltoonni isaanii konyaa hedduu keessa jiraachuurraa yaaddoo qaban ibsanii jiru. Waraanni Naayijeeriyaa biyya ollaasaa taate Niijer gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraa shiftoota irratti gaggeesse ijoollee 7 ajjeesee kanneen biroo 5 madeessuun ibsamee jira. Bulchaan kutaa Maraadii kan cina Naayijeeriyaatti argamu Chi'aaboo Abubakar haalli kun dhugumaan uumamuusaa dhaabbata oduu Faransaayif dilbata kaleessaa mirkaneessan. Abubakar akka jedhanitti haleellaan kun ka gaggeeffame jimaata darbe yoo ta'u kunis ganda Nachaadee keessatti yoo ta'u ijoollee 4 battalumatti galaafatee kanneen biroon immoo gara hospitaalaatti geeffamaa innaa jiran du'an jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii Raashaa Vilaadimir Puutiin waliin walgahii akka gaggeessaniif yaada dhiyaate akka qajeelfamaatti kasimatan yoo ta'u kunis Raashaan tarkaanfii waraanaa fudhattu yoo ittiin fuftu ta'e qofa akka ta'e masaraan White House dilbata kaleessaa galgala beeksisee jira. Itti gaafatamtuun pireesii White House Jen Psaki biraa ibsi ba'e akka jedhutti ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antanii Bilinkaniif giti isaanii Raashaa Sergey Lavrov dursanii Awurooppaa keessatti torban kana dubbatu.
Ibsa wiixata har'aa ganama waajjira pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron biraa ba'e akka jedhutti nageenyaaf tasgabbii tarsiimoo qabeessa ta'e Awurooppaa keessatti argamsiisuu laalchisee Macron hoogganoota biyyootii lameenii waliin walga'uuf yaada dhiyeessan. Mootittiin Biriteen Elizaabeet dhukkuba COVID-19 qabamuu isaanii fi mallattoo giddugaleessa kan utaalloo fakkaatu agarsiisuu isaanii masaraan mootii kan Buckingham Palace jedhamu dilbata kaleessaa beeksisee jira. Umriin isaanii 95 kan ta'e mootittiin Elizaabeet bakka jiraatan Windsor Castle irraa ibsi ba'e akka jedhutti torban dhufu hojii sasalphaa hojjechuu kan itti fufan ta'uu beeksisee jira. Keenya dargaggoota tola ooltummaadhaan tajaajilan 3,300 ta'anii marsaa sadaffaadhaaf leenjisee naannoowwan biyyattii garagaraatti bobbaasuu isaa beeksiseera. Gama biraatiin dargaggoonni tola ooltummaa marsaa jalqabaatti tajaajila kennanii turan tokko ministeerri nageenyaa hojii nuuf kennuudhaaf jedhee waadaa isaa hin raawwanne jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba. Qindeessaan sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammane sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu keessatti gahee guddaa qabaa jedhan bu'aa argamaa jira jedhanis ibsanii jiru. ሰላም ሚኒስቴር ይሄ ለሰላም ግንባታና ለብሔር መግባባት የሚለው ኢሹዎች hojiin waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu gama sagantaa kanaan hojjetamu bu'aawwan gaggaarii argamsiisaa akka jiru qorannoo taasisneen hubanneerra. Hojiin kun akka itti fufiinsa qabaatuuf illee hojjetaa jirra jechuun dubbatan. Dargaggoota marsaa sadaffaan leenjisamanii yeroo ammaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa godina Daawuroo keessatti tajaajila kennaa jiran keessaa Galaanaa Guutuu isa tokko ta'uu dubbata. Waan sagantaa kanarraa argadhe jedhus yeroo ibsu. Tokkoffaa haala jiruu fi jireenya akkamitti sooshaal laayifii uummata wajjin akka namni tokko jiraatu. Fakkeenyaaf amma namni tokko saba biraa wajjin sabni biraa akkamittiin akka walitti dhufu. Chaalenjiin haalli qilleensaa biyya biraa irraa biyya kana dhufee itti biraan jira. Lammaffaa isaa immoo uummata isaa wajjin walii galuudha. Aadaa isaanii irratti, haala nyaataa isaanii irratti, haala uffannaa isaanii irratti, haala dubbii isaanii irratti garaagarummaa isaan qabanii fi garaagarummaa nuti qabnu isaan kana lamaan gidduutti wanta tokko matee hubadheera jechuudha. Jechuun dubbatee jira. Gama biraan dargaggootni marsaa sadaffaan leenji'anii tola ooltummaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti bobbaasamuun hawaasa tajaajilaa turan tokko ministeerri nageenyaa hojii ilaalchisuun waadaa nuuf seene nuuf hin raawwanne jechuun komatu. Isaan keessaa dargaggoon sababaa dhiibbaan irratti uumamuu malaa jedhuun maqaa isaa himachuu akka hin barbaanne sagalee Ameerikaatti hime inni tokko akkas jedha. Ijoollee baay'een hojii dabalataallee baay'ee qabu turanii sarara dhiisnee deemne. Kanaaf nutti maannaan rakkoon qabu isin hojii keessan fiixaan baasaa malee galmaan gaadhaa malee isa kanaaf yaaddeenaa nuun jedhanii achi sana amannee deemne. Kanaafuu isin tola ooltuun keessan satisfakshinii isin argattanii malee isa sanaaf waa'ee tokko hin yaaddeenaa. Booda isin otoo hin bahin waa'ee kana isiniif hin nuun jedhanii. Erga hojii finnee boodallee erga ji'a fulbaana keessa waan isaan qabxii keenya fuudhaa turan qabxii ijoollee 3 ol qaban sirraa mannadhanii. Erga funaananii ji'a 5 amma ji'a 6ffaadha. Garuu waan tokko hin jiru amma wanaati. Shamarreen biraa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada ishee ibsites ministeera nageenyaa irraa komii qabaachuu dubbatte. አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ስሜን ያልፈለኩት። አጋጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ። Haalli amma keessa jirru ifa waan hin taaneefan maqaa koo hin himne. Jalqaba Finfinnee keessaa hojiin qabu dhiiseen tolaan tajaajiluuf gara Jijjigaa deeme. Hojii fooyya'e illee nan argadha jedheen yaadaa ture. Yeroo gaafannu carraa hojii ilaalchisee homaa tokko hin dhiphatinaa. Shakkii tokko malee isin qacarsiisnaa jedhanii waadaa nuuf seenanii turan. Amma yeroo hojii keenya fixnu ammoo calluma nu jalaa jedhan. Jetteetti dargaggootni kunneen wayita tolaan hawaasa tajaajilaa turan jiraattotaaf hojjettoota mootummaa muraasa biratti haala dogongoraan ilaalamaa turuus himu. Dargaggoota dubbisne keessaa. Ijoolleen kun gurra mootummaa ta'anii infoormeeshinii daddabarsu jedhanii warri biiroo turreenuu amanaan turre. Naannoo deemnu hundumaatti infoormeeshinii akkasiidhaan ilaalcha akkasiidhaan kan guutaman. Kan amma maatiin keenya yeroo nu gaafatan akkas nu jechaa turan. Kaayyoonsaa sana miti. Kaayyoonsaa uummata gargaaruudha, uummata hubachiisuudha, wanta dandeenyu beekumsa qabnuu fi namoota rakkatoo ta'an harka qalleeyyii ta'an wanta qabnuun gargaaruudha. Dargaggootni yeroo ammaa kana hojii dhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkoo garaagaraaf saaxilamuu himan mootummaan akka hatattamaan furmaata nuuf kennu gaafannallee jedhanii jiru. Komii dargaggoota kanneenii irratti ministeera nageenyaa irraa qindeessaan tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammane deebii kennanii jiru. በጎ ፈቃደኞች በዋናነት የሚያነሷቸው ኢሹዎች ከዚህ በፊት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ dargaggoonni kunneen ministeera muummee irraa eegalee waadaa nuuf galaniiru jechuun komii dhiyeessu. Garuu waadaan hojii isin qacarsiisnaa jennee seenneef hin jiru.
ministeerri nagaa itti gaafatamummaa labsii kennameef qaba. Achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru. Garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiifuu qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. Dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef. Jechuun dubbatan haa ta'u malee dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaarru qabnaa jedhaniiru qindeessichi. ለምሳሌ 1-2-3 መስሪያ ቤቶች እኛን አፕሮች አድርገውናል። Dhaabbilee 2-3 dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennineefii jirra. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatani. Inni biraa immoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan. Jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneenii irratti turellee amma jijjiirameeraa jechuun ibsaniiru Dr. Yohaannis. ብዙዎቹ እንደ መገለል አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደሚደርስ jalqaba yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qollefatan akka turan waajjiruma keessattillee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Boodarra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha. Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii ji'ootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenji'an dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenji'an dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tola ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Dhaabbanni Black Space jedhamu lammiilee Ameerikaa warreen gurraacha dhibee sammuutiin rakkatanii kan gargaarudha. Gabaastonni VOA Liisaa Vohaarii fi Raandaal Taayilar bakka gargaarsi kun itti kennamutti argamuudhaan gabaasa qopheessan jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteeti itti dhiyaadha. Garee bu'aaf hin hojjenne Black Space jedhamu kan gargaaruun bu'uursan Corey Fields akka jedhanitti. Hey everybody, my name is Corey Fells. Darius and I and Dr. Nas kind of started this because we've experienced our own mental anguish. Hundi keessan akkam jirtu maqaan koo Corey Fields jedhama. Dariisiif an akkasumas Dr. Lianokos waan kana kan jalqabneef dhukkubni yookiin dhiphuu sammuu nu mudaterraa ka'uudhaani. Jireenya rakkisaa dabarsine keessatti miidhama qoor-qalbii nurra ga'e irratti fuulleffachuu feena. Ogeessa kana sin gargaaru feetu taanaan hiriyyaa gaarii ta'uu koo hundumatti himaa. Yoo namatti dubbattan barbaaddu taatan jechuu kooti ka jedhan Kooriin namoota akkasii keessaa tokko Daareesidhaa jedhan. Sana booda Daarees kanarratti waan dubbatu qabdaa jechuudhaan Kooriin gaafatan. Daarees jaarmayaa kana hundeessuun kanneen gargaaran keessaa tokko. Isaanis akka jedhanitti. I guess the biggest thing with Black Space is just I led a lot of the protests throughout the summer. 4,000 to 5,000 people. Akkan tilmaamutti dhaabbata Black Space jedhamu kana keessatti akkuma beektan waan guddaan mormii gurraachonni gaggeessaa turan kan Black Lives Matter jedhamu bona bara 2020 keessa gaggeeffame hoogganaan ture. Uummanni 4,000 hanga 5,000 irratti hirmaatanii jiru. Yeroo mormii sanarra turre uummata 4,000 dura dhaabbadhee ennaan dubbadhu boo'een ture jedhan Daarees. And that was the first time, me as a man, me as a father, me as someone's son, blah, 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 I was able to be vulnerable, not just for myself, but for others around me. Ennaa sana ture yeroo jalqabaatiif akka dhiira tokkootti, akka abbaa ijoolleetti, akka ilma nama tokkootti miidhaan sammuu anarra ga'e. Ana qofa otoo hin taane kanneen biroo naannoo koo jiraniifis natti dhaga'ame. Guddachuuf haala isinitti hin tolletu jira. Dhaabbati Black Space jedhamu kun sanaaf gargaara. Dr. Lianokos jaarmayaa kana gargaaruun kan bu'uursan yoo ta'u ogeettii gorsa kennuun gargaaranidha.
Well, I'll also tell you a bit about myself. So I'm Dr. Knox, Dr. Leah Knox. I am born and raised here in Milwaukee, Wisconsin. I love this city. Mee waa'ee koon xiqqoo isinitti hima. Aan Dr. Knoxin jedhama. Kanin dhaladhee guddadhe asuma Milwaukee, Wisconsin keessatti. Magaalaa kana baay'een jaalladha. Waan gochuu isin waan gaarii maal qabdu? Maatii keessan keessa maaltu ta'aa jira? Yeroo dhumaaf yeroon itti ta'e yoom? Ta'e immoo beekaa? Mee harka baasaa natti himaa jedhan. Gabriel Cabronero hirmaattota keessaa tokko turan akkas jedhu. I learned that they have a tendency to devalue young black and brown people. Dargaggoota gurraachaaf magaalaa ta'an tuffachuu yaada jedhu akka qaban nan baradhe. Dr. Leon gama isaaniin yaada kennaniin. It was something that was always needed. However, what triggered it was what was going on. Waan yeroo hundumaa barbaachisu ture. Ta'us garuu kan tuttuqee kakaase mormii gaggeeffame kan Daariyaas keessatti hirmaate san uummanni kabajaa dhorkamuu isa mudatu ifatti mormuun dabalaa deeme. Kanaaf akka yaada koo fi yaada dhaabbata Black Spacetti kun ta'uun yeroo hundaa barbaachisaadha jedhan. Dr. Leon yaada dabalataa kennaniin. I believe that number one, we've had a really fruitful discussion here, and I just want to know what. Tokkoffaa marii bu'a qabeessa ta'e asitti gaggeessinee jirra jedheen dhugumaan nan amana. Waa'ee marii keenya har'aa fi garee kana attamitti akka laaltan baruun barbaada. Akka dubbattan hin fedha. Waan isinitti dhaga'ame beekuun fedhaa jedhaniiru. Dhibee sammuu isaan mudatee turerraa yaalii taasisaniin bayyanatanii namoota guddina agarsiisan har'a argeen jira. Haalli hawaasummaa fakkaatus ni jira. Akka itti dhimmicha ilaaltan tarreessaa tokkos yookaan lama ta'an iyyuu hojii jalqabuuf isaanumtuu ga'oodha jedhaniiru. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafasaa mulqame. Ammallee lafasaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Lafa Finfinnee keessatti maqaa amantiitiin raawwatame. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Iftuu Galataati. Yooyaa akkam jirtu? Kun qophii lafaa fi lafeeti. Qophii keenya har'aa keessatti saamicha lafaa magaalaa Finfinnee keessatti maqaa amantiitiin raawwatamee fi ammas itti jiru irratti fuulleeffanna. Itti dhiyaadha. Seenaa keessatti Itoophiyaan bifa lamaan hubatamti. Lafa baddaa kaaba Itoophiyaa handhuura mootummaa kiristaanaa turee fi kibba yookaan laga Mormor Abbayyaa gadi Itoophiyaa kanneen weerara warra kaabaatiin cabanii qaama impaayirichaa taasifamanidha. Gabaabumatti mijaa'ina sagantaa kanaatiif jecha gabaabsinee kaabaa fi kibba jennee ibsuu dandeenya. Kaabni qubsuma Amaaraa fi Tigraay kan dabalate yoo ta'u, kibbi ammoo Oromiyaa, Sidaamaa, Walaayittaa, Ogaaden, Affaar, Gaambeellaa fi kan kana fakkaatan dabalata. Garaagarummaan kaabaa fi kibbaa kun bulchiinsa lafaatis sirriitti kan calaqqisudha. Xiyyeeffannoon qophii kanaas kanuma waan ta'eef dhimmoota biroos dhiisnee waa'ee lafaa ilaalla. Kutaaleen Impaayera Itoophiyaa kaabaa kan Christian Highland Kingdom yookaan mootummaa gonfoo kiristaanaa warra lafa baddaa keessatti bara 1967 dura lafti akka qabeenya dhuunfaa maatii tokkotti qabatama ture. Kunis ristii jedhamee ibsama. Lafti ristii yookaan dhaalama dhaloota dhiigaatiin qofa walitti dabarsan tahee maatii tokko keessaa bahee qaama biraa kamiinuu hin qabatamu ture. Namoonni miseensa maatiitiin alatti dabarsee kennuu, qabsiisuu, gurguruu hin danda'u. Kaabatti akkaataa lafti itti qabatamu kan biraas galt kan jedhamuu fi hanga bara 1967 boodas kan itti fufee mala aangoonni ittiin humnaa fi lafa akka mindaatti dhimma itti bahaa turani. Kan biraa kaabatti qabannaa lafaa samoon mangistii fi maadariyaa jedhamantu jiru. Samoon jechuun lafa mootummaan bataskaana ortodoksii Itoophiyaaf kenne ta'ee lafa Itoophiyaa keessaa parsantii 10 hanga 20 kan ta'udha.
Mangist jechuun lafa qabeenya mootummaa ta'ee galmaa'ee yoo ta'u lafa qotamu keessaa parsantii 12. Maadariyaan ammoo lafa aangoota mootummaaf miseensota waraanaa hir'ifamaniif akkasumas nama gootota jedhaniif akka kennaa sooramaa fi mindaatti kennamu ture. Gabaabumatti abbaan lafummaa fi gabbaariin kaabatti hin turre. Akkaataan lafti itti qabatamu kibba impaayiritti garuu lafa humnaan qabatame waan ta'eef bulchiinsi isaa kan kaabatirraa adda ta'e. Weerara mootummaan Habashaa dhuma jaarraa 19ffaa fi jalqaba jaarraa 20ffaa gara kibbatti taasiseen lafti uummattoota kibbaa kan Abbayyaa gadii jiran bakka sadiitti qircamee mootummaa Bataskaanaa fi nafxanyoota jidduutti qoodamee fudhatame. Uummanni naannoo lafasaa harka 3 keessaa harka 2 dhabee harka tokkotti hafe. Kana jechuun lafti Oromoo, Sidaamaa, Walaayittaa, Hadiyyaa fi kan kana fakkaatan parsantiin 67 irraa fudhatame jechuudha. Kana keessaa Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa qooda mootummaadhaan walqixxee ta'e parsantii 33 fudhate. Kanarraa kan ka'e uummanni parsantii 65 hanga 80 ta'u gabbaarii ta'ee humnaan lafasaa saamame. Lafa isaa harkatti haftee harka tokkorratti waan oomisharraa ammoo hanga parsantii 50 abbootii lafaatiif gabbaraa ture. Haalli gabbarummaa kun kaabatti hin turre. Gama biraatiin lafti horsiisee bulaa fi sulula qinxaamaa keessa jiru sababa sodaa dhibee busaa fi kan kana fakkaataniitiin hanga waraana addunyaa lammaffaatti sirna bulchiinsa lafaa haaraa mootummaa gonfoo kiristaanaa warra baddaa kana jala hin seenne ture. Seenaa keessatti bulchiinsa lafaa lama kaabaa fi kibbatu bifa bifaan ture. Kana gara wal fakkaataatti deebisu labsiin lafaa 1967 shoora olaanaa taphateera. Sirnaa fi seera fiudaalizimii cabsee ture. Jijjiiramni bulchiinsa lafaa ilaalchisuun bara 1967 ta'e kun sirna abbaa lafaa fi gabbaarummaa hundeerraa jijjiirus seexaan yookaan leegaasii sirnichaa garuu har'as ni mul'ata. Jijjiiramichi lafa ilaalchisee waan hunda bakkatti deebisee kan fooyyessee miti. Lafti Bataskaanaa fi mootummaan uummatarraa fudhatanii turan maqaa adda addaatiin itti fufanii jiru. Mirga addaa kaleessaa qabaachaa turan irra dhaabbatanii kanneen har'umayyuu lafa ilaalchisuun mirga hundaa olii qabna jedhan rakkoo uumaa jiran jiru. Gaaffiin abbummaa bakka hulluqqoo kormaa yookaan yeroo ammaa addabaabaayii masqalaa jedhamee waamamu irratti seeraan ala ka'aa jiru kanaaf fakkeenya. Akkuma olitti kaasne saamicha lafaa uummatichaa gabbaarii taasisee keessa qoodni Bataskaana Ortodoksii olaanaa ture. Kanarraa kan ka'e lafoonni Bataskaanni Oromiyaa, Sidaamaa, Hadiyyaa, Walaayittaa fi kan kana fakkaatan keessatti irra qubatan akka malee bal'aa yoo ta'an lafa Bataskaanni tokko kaaba biyyattiitti irra qubatuun yoo wal bira qabamu dachaa hedduun kan caalan ta'uu salphaatti hubatama. Haalli kun ammas akkasumatti kan jiru yoo ta'u hooggantoonni amantaa tokko tokko kanarraa ka'uudhaan lafa ilaalchisee haala amantaa kaanirraa adda ta'een mirga addaa qabna yoo jedhan dhagahamaa jiru. Asumaanuu Finfinnee keessatti qabiyyeen lafaa amantaalee garaagaraa maal akka fakkaatu hamma tokko ibsuun hubannoo namoota hedduuf kenna jennee waan yaadnuuf qabatama jiru haa ilaallu. Akkuma namuu beeku magaalaan Finfinnee waggaa 100 ol dura Oromoo buqqistee ijaaramuu eegalte. Gaafa sanirraa eegalee hamma har'aa Oromoo buqqisaa barbaachisummaa tokko malee dalga bal'achaa itti fuftee jirti. Kana keessatti aadaa fi duudhaan uummata Oromoo badee kan biraatiin bakka bu'aa as gahe. Ammas akkuma itti fufeetti kan jiru yoo ta'u kana keessatti qoodi amantiis mootummaatti aanee olaanaadha. Kanarraa kaanee qabiyyeewwan lafaa amantiileen garaagaraa Finfinnee keessatti qaban bifa lamaan laaluu dandeenya. Inni dura jijjiiramuu uummataa hordofee fedhii lafaa mana amantaa hundeeffachuuf uumamuu yoo ta'u kan lammataa garuu akeeka amantichaatiin ala bahuudhaan qabeenya kuufachuuf yookaan qubsuma haaraa amantiitti dahatee ijaaruuf jecha fedhii uumamudha. Inni jijjiiramuu uummataa hordofee kan dhufe yoo ta'u kunis uummanni amantii waaqeffannaa hordofaa ture buqqa'ee badee uummata amantii kiristaanaa Ortodoksii fi Musliimaa hordofuun bakka buufamurraa kan dhufe. Seenaa keessatti Bataskaanni Ortodoksii mootummaatti aanuun humna gurmaa'ee lafa bal'isee fudhatu waan tureef dabalataanis hanga kufaatii mootii Haayilasillaasee tokkoffaa bara 1967tti amantaa mootummaan Itoophiyaa ifatti hordofuu fi deeggaruu waan turteefi Bataskaanonni Finfinnee keessa jiran lafa baay'inaa fi bal'ina guddaadhaan fudhachaa turaniiru. Lafti maqaa amantiitiin fudhatamaa ture akeekaa fi barbaachisummaa amantichaatiin olitti akeeka biraatiif tahuu hubachuun ni danda'ama. Kana fakkeenyaan haa ilaallu.
Ragaaleen adda addaa akka agarsiisanitti Finfinneetti bal'ina lafa irraa qubateetiin Bataskaanni Ortodoksii Qiddista Haannaa jedhamtu sadarkaa tokkoffaarra jirti. Lafa heektaara 11 irra qubattee masjiidni guddaadha jedhamuu fi masjiida guddicha Anwaar jedhamee beekamu garuu lafa heektaara 2.1 qofarra qubatee argama. Masjiidonni Finfinnee keessa jiran hundumtuu qabiyyee heektaara 1 gadi ta'erra qubatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun manneen amantaa akka Makaana Yesuus, Mulu Wangeel, Masarata Kiristoos, Kaatolikii, Joovaa fi kan kana fakkaatan Finfinnee keessa jiraatanis lafa heektaaraan lakkaa'amurraa kan qubate tokkollee hin jiran. Amantiin waaqeffannaa lafa heektaaraan lakkaa'amurraa qubachuun isaa haa hafuuti. Bakkuma itti waaqeffannaa gaggeeffatus ta'ee bakka awwaalchaa tokkoyyuu Finfinnee keessatti hin qabu. Kanammoo akkanumaan dhabee otoo hin taane yeroo adda addaatti sirnummaa fi seera jiruun gaafatee lafa waaqeffannaas bakka awwaalchaas akka dhabe mirkaneeffannee jirra. Waaqeffattoonni hedduun Oromoo yoo ta'an jiraattis du'aatti lafa dhabanii biyya ofirratti warra salphifame ta'uun kanarraa sirriitti hubatama. Bataskaanni lafa bal'aa qabachuun sadarkaa lammaffaarra jiru Bataskaana Ortodoksii kan ta'e Bataskaana Boolee Mikaa'el jedhamu yoo ta'u heektaara 8 gubbaa qubate. Sadaffaan Bataskaana Sillaasee Kaateediraal heektaara 7.7. Arfaffaan Bataskaana Qiddus Yoosef heektaara 6. Shanaffaan Bataskaana Maaramii Garjii heektaara 5.5. Ja'affaan Bataskaana Madaanalamii Boolee heektaara 5. Torbaffaan Bataskaana Addisuu Mikaa'el heektaara 4.5. Saddeettaffaan Bataskaana Abuna Aragaawwii heektaara 3.9. Saglaffaan Bataskaana Taklaayimaanot heektaara 3.6. Kurnaffaan Bataskaana Qiddus Mikaa'el heektaara 3.5. 11ffaa Bataskaana Gabri'eel Wungeet heektaara 3.3. 12ffaan Bataskaana Inxooxxoo Sillaasee heektaara 3.2. 13ffaa Bataskaana Gollaa Mikaa'el heektaara 3. 14ffaan Bataskaana Goofaa Gabri'eel heektaara 3. 15ffaan Bataskaana Giyoorgis Araadaa heektaara 2.8. 16ffaan Bataskaana Qacanee Madaaniyaalam lafa heektaara 2.8. 17ffaan Bataskaana Makkanniisaa Aabboo lafa heektaara 2.7. 18ffaan Bataskaana Kolfee Qiddista Maariyaam lafa heektaara 2.5. 19ffaan Bataskaana Isxifaanos lafa heektaara 2.4. 20ffaan Bataskaana Bisraata Gabreel lafa heektaara 2.38. 21ffaa Bataskaana Kolfee Madaaniyaalam lafa heektaara 2.3. 22ffaan Bataskaana Uraa'el lafa heektaara 2. 23ffaan Bataskaana Qiddista Maariyaam lafa heektaara 2. 24ffaan Bataskaana Saaris Gabri'eel lafa heektaara 2. 25ffaan Bataskaana Rufaa'el lafa heektaara 2 gubbaa qubachuun lafa bal'aa akeeka amantichaatii ol ta'e qabatanii argamu. Akka ragaa kanarraa hubannutti Bataskaanonni kurna duraa qofaatti lafa heektaara 58 ol gubbaa qubatanii argamu. Kunis giddu galeessatti Bataskaanni tokko lafa heektaara 5 ol ta'uu irra jiraachuu agarsiisa. Bataskaanni 25 ol ta'an ammoo yoo xiqqaate lafa heektaara 2 ol ta'urra jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti Bataskaanni Ortodoksii lafa heektaara 1 gadi ta'e irra jiru hin jiru. Bal'inni lafaa olitti ibsine kun kan bakka waaqeffannaa kiristaanotaaf yookaan Bataskaanaaf jedhamee kan qabame malee bakka awwaalchaa fi bakka taabonni yeroo cuuphaa bulufaa kan Bataskaanuma harka jiran hin dabala. Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa sagantaa dhaabbanni amantaa Pirootestaantii tibba darbe addabaabaayii masqalaatti taasifate mormuun ni yaadatama. Mormiin kunis lafti kun lafa Bataskaanni gubaa masqalaa itti raawwatu kan dhuunfaashiiti kan jedhu. Kanumaan wal qabatee atakaroon Bataskaannii fi bulchiinsa magaalaa sagantichaa hayyame jidduutti deddeemaa ture. Bulchiinsi magaalichaas bifa deebii addabaabaayii masqalaa ilaallatu fakkaatuun kenniinsa lafaa amantiileef taasisuu keessatti Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa lafa dabalataa bal'aa argachuudhaan kan dura ta'uu saaxilee jira. Kunis kan ta'e caasaa bulchiinsa kanaaf ta'uu dhuunfachuudhaan maqaadhaaf kantiibaa ta'ee magaalaa Finfinnee kan bulchaa jiru Oromoodha haa jedhamu malee caasaan mootummaa bulchiinsa Finfinnee akkuma caasaa mootummaa federaalaa saba tokkoon yookaan amantaa tokkoon kan guutame akka ta'e beekamaadha. Kantiibaa Adaanach Abeebeetii gaditti bakkeewwan murteessoo akka kutaa investimentii gubbaa hanga jalaatti kan qubatee jiru warra naannoo Amaaraati. Carraa kanatti fayyadamanii lafa duwwaa manneen mootummaa dhaabbilee dhuunfaa
dhuunfaa fi gamoo gurguddoo dhalattoota Tigraay harka turan dabalatee hundaayyuu saffisa guddaadhaan gara ofii isaaniitti naanneffachaa akka jiran beekameera. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala kana dura baramee hin beekneen dhaabbilee amantiif lafa hiraa ba'uun himame. Kantiibaan Finfinnee Adaanach Abeebee ibsa yaa'ii mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee taa'amaa ture irratti kenniteen lafa bal'aa argachuudhaan bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan dursu hin jiru jechuun mirkaneessitee hojii ofiis saaxilte. Lafti erga bilxiginnaan aangootti bahee qofa bataskaana Ortodoksiif bakkoota 89 haaratti kan kenname yoo ta'u, gamoon naannoo 4 kiiloo kan bara dargu mootummaadhaan dhaalamee turellee deebifameefira. Bu'uura ibsa kanaatiin bataskaana Ortodoksiitiif walumaa galatti erga bilxiginnaan aangootti dhufee qofa Finfinnee keessatti lafti kaaree meetira miliyoona 1 ta'u kennameefii jira. Gama biraatiin dhaabbata amantaa Islaamaatiif bakkoota 85tti Finfinnee keessa lafti kaaree meetira 200,000 fi 60,000 fi 988 ta'u kennameefii jira. Dhaabbata amantaa Waldaa warra Wangeelaaf ammoo bakkoota 47tti Finfinnee keessa lafti kaaree meetira 98,000 fi 290 kennameera. Dhaabbata amantaa Adventistiifis iddoowwan 3tti lafti kaaree meetira 6,000 fi 812 kennameera. Bataskaanni Kaatolikii bakkeewwan 3tti lafa kaaree meetira 7,000 fi 700 fudhateera. Tibbana morkii abbummaa lafaa addabaabaayii masqalaa irratti atakaroon kantiibaa fi bataskaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduu kan ture yoo ta'u, ibsi kantiibaa Finfinnee Aadde Adaanach kennites dhimma kana bu'uura kan godhate kan ka'e akka ta'e ifa galaadha. Sanadni pilaanii magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalaa kan uummataa ta'uu kan mul'isu yoo ta'u, bakka kanatti sagantaawwan siyaasaa, amantii, muuziqaa, sirbaa fi kan kana fakkaatan yeroo adda addaatti gaggeeffamaa turaniiru. Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa seenaa biyyattii keessatti lafa uummataa bal'aa fudhachuudhaan dorgomaa kan hin qabne taate erguma bilxiginnaan aangootti dhufee asillee haala ta'ee hin beekneen lafa dabalataa kaaree meetira miliyoonaan lakkaa'amu argachuun kun akkaataa bulchiinsa lafaa kan durii sanitti kan deebine itti fakkeessuu hin oolle malee gaaffii masqala addabaabaayii kana nagaumaan hin kaase. Kaayyoon qophii kanaas saamicha lafa Oromoo amantaa da'oo godhachuun taasifamuu saaxiluu qofa. Akkuma qophiilee adda addaa dhimma lafarratti dhiyeessaa turre san jechuudha. Kanaan ala akeeka amantaa tokko deeggaruu fi kaan mormuu hin qabnu. Garaagarummaa amantii uummata keenya jidduuttis uumuufis miti. Amantii hunda ilaalcha hunda ija walqixaan ilaaluun keenya itti fufa. Rakkoo uummata keenya qabatee keessatti maqaa fi bifa adda addaa godhatee shira biyya isaa dhabsiisuuf taasifamu saamicha lafaa hambisuudha. Dhumarrattis maaltu fala qabxii jedhu irratti dhaamsa keenya haa xumurru. Saamicha lafaa maqaa amantiin gaggeeffamaa jiru dhaabsisuus tahee sirreessuuf dhaloonni kun dirqama seenaa akka qabu hubachuu qaba. Haaluma kanaan tokkoffaa amantiin gargar taanus biyya walitti qabna jedhee hubannoo tokko qabaachuu, lammaffaa walqixxummaan amantii utubaalee bilisummaa keenya keessa tokko waan ta'eef amantiin inni tokko dantaa siyaasaaf lafa saamuun inni kaan ammoo dhiibamuun yookaan walqixa laalamuu hanqachuun yakka sirrii akka hin taane. Sadaffaa caasaa mootummaa daldaltootaa fi dallaalota lafaa kanneen amantaa fi uummata gidduu deemanii qotee bultoota Oromoo buqqisaa lafa Oromoota Ormaan saamsisan sagalee tokkoon dura dhaabbachuu. Arfaffaa dhaabbileen mootummaa gaafa maqaa amantiitiin laftii fi qe'een Oromoo golgolaahuu sodaasaa ta'uu beekanii haala mijeessan seeraan akka gaafataman tattaaffii walirraa hin cinne gochuu fi saaxiluudhaan saamicha jiilchuu. Shanaffaa daangaan Finfinnee fi naanneensaa adda bahuu dhabuun lafooti duwwaan qarqara jiran akka malee weeraramuuf keessattuu xabalatu burqee taabotatu samiirraa buhee jechuudhaan bataskaanaan saamamuuf saaxilamaa waan ta'eef dubbii daangaa daangeessuu kana jabeessuu fi kan kana fakkaatan barbaachisoo ta'uu beekuu fi walqajeelchuun dirqama. Xumurree torban qophii biraatiin walagarraa halkan gaarii qabaadha.